itituu didee mooraan qabsoo Oromoo maaliif kallattii tokko qabaachuu dide kan jedhudha. Waa'ee marii waraana bilisummaa Oromoo kaasteerta irra deebi'u gaaffiin biraan kan kaasuu barbaade Oromiyaa keessa Reuters 24 Februaarii keessa gabaasa tokko baasee ture. Iskwaadii ajjechaa tokkotu Oromiyaa keessa jira. Koree ajjechaa Oromiyaa kan jedhu baasee ture. Ajjechaa abbootii gadaa Karrayyuu isaantu ajjeesee ajaja akkaataa itti ajjeefaman tokko lafa kaa'ee ture gabaasan dubbiste jedhee yaada. Amma dhiyeenya kana maafiyaatu dhufe. Maafiyaan boo Adaamaa, Shashamannee, Shaggar, karaa Dirree Dawaa fi karaa Harargee fi gara Adaamaa Jimaa dhufu kana eegee warra karatti bututu dhufe. Hariiroon gareen kun lamaan qabu maali? Akka Reuters gabaasetti hooggantoonni Koree ajjechaa Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dabalatee Waluu Abdii Araarsaa Mardaasaa namoota kanneen of keessaa qabaa jira. Hariiroon isaan qaban maali? Gaaffiin dhumaataan si gaafachuu barbaadu dhimma Wallaggaatii fi godinaalee naannoo Amaaraatiin wal daangessanidha. Naannoo kana keessatti azaaba uummanni arge azaaba gosa lamaati arge. Tokko waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti waraana geggeeffamu. Kun ammoo waraana mootummaan hidhachiisee gara warra faannoo jedhamu kana jedhaniitiin ijaaramanii dhufanii uummata buqqisanii. Dhiyeenya kana yoo argitee jiraatte xalayaan isaan komishinii marii biyyaalessaa warri bilisignaa hundeesseef isaan barreeffatan aanota godinaalee Wallaggaa irra aanaan 20 godina addaa ta'ee nuufaa hundaa'u jedhanii kennitinedha. Aanota kanneen keessaa uummata guutumatti akka jechuun danda'amuun buqqisaniiran. Dhimma kanarratti ejjennoon ati qabdu maali? Furmaanni ati keettu maali? Uummanni qe'ee irraa buqqeera, oomisha hin qabu, hundinuu shaambuu fi harki guddaan shaambuu fi magaalaa Naqamteetti buufata konkolaataa keessatti guddataa jirti ijoolleen haadha abbaan qabne. Kan biraa dhimma milishaa Oromiyaati. Oromiyaa keessatti kanaan duraati waan tokko kaasteerta. Oromiyaa biyyattii san keessatti namni aangoo qabu milishaa fi muummicha ministeeraati jetteerta. Amma milishaan biyyattii keessatti abbaa fedhe mataa facaasa, abbaa fedhe ajjeesa, mallaqa barbaade namarraa guurata. Kafaltiiwwan nagahee seeraa hin qabne kan milishaan qotee bulatti qabatee irraa fudhatu lakkoo isan qabu. Dhimma kanarratti hoo maal jetta? Aangoo kana eessaa argate? Galatoom ulfaadhu. Okay, galatoomii ibsa. Galatoomii ulfaadhu maammee keenya akkasuma Jawaar carraa kanaa kennitanii gaaffii asirratti dhiyaachuu xiyyaa fi galatooma ulfaadha. Gaaffii haga takka lamaa sadii takkan qaba. Gaaffiin ta'an takara keessatiin warra biyya bulchuu waraanatti dhuftee Jawaar dhibbaan dhibbatti fannoo deeggaraa fannoo wajji jiraa. Inni dubbii tana sirri gaafadhuu jedhanii waan kanarraa isa akka ibsanuu kennitu inni deeggartamu hin deeggartu. Inni itti aanu immoo kun gaaffii mataa kiyyanatti ta'e haalli yeroo hunda bulchiinsa sirna Itoophiyaa kana keessatti magaalaan naannoo Oromiyaa malee federaalin jiru. Waan kun akkami federaala Itoophiyaa kana keessatti federaala ta'uun naannoo Oromiyaa keessa qofattiin tun ija siyaasaa tamiin laaltaa ati jechuun barbaada. Inni itti aanu immoo waa'ee ijoollee bosona jirtu sanaan wal qabatee ijoollee tana hagam takka deeggarta. Komii irraa qabdamoo deeggarta. Ammas ijoollee tana keessatti waa lamaatu ta'aa jira. Ijoolleen tun hoggaa ganda tokko qabatte ganda qabatte saniin haadhotii teenyan ililchaa jettiin. Ganda san keessa guyyaa san oolti malee guyyaa lammaffaa karaa caakkat deebiti. Mootummaan ganama siittuu ililchee haadha teenya tana ajjeesa. Waan kana hoo akkamiin laalta? Gaaffiin tiyya tana sadeeni carraa walii kaninee wal jala osoo buunee bareedaa jechuu barbaada. Galatoomii ulfaadhu jawwee. Aye galatooma I think deebisu na fakkaata. Markaan ni bu'e. Okay, deebisi bakka. Sadeen bakka deebifte jee yaade. Dura waa'ee gaaddisa wal qabatee fi mooraa qabsoo ni ibsa. Ce'umsi waan amma karaa qaba. We're moving from liberation movement waggaa 50 sochii liberationiiti. Gita gittaa warra biraa irratti godhaa turre. Amma we're moving to democratization. Mirga walootiif qabsaa turre duri. Amma mirga walootis jabeeffachaa mirga namoota dhuunfaa. Gaaffii nama isin kaasaa jirtan bar gaaffii nama reemu jimaadhaan wal qabate saamichi gibiraa adda addaa kun wal qabate diinagdee wal qabatu kun namoonni Oromtichi fi Oromtitti akka dhuunfaatti dur Oromoon waliigalaatti qabsaa turre. Amma Oromtichi akka mataatitti mataatti mirgi isaa eegamuu qabaa haja'u irratti kan socho'aa jirru. Mooraa eessaatti deema. Akkuma reefsu hin jee ijaarame xiqqaa jira lakkoo isaan.
wal wannaan ni jira. Amma immoo amma reefu filannoodhaanis nagaasee nagaafatee ture kaaba. Filannoon kunis gaarii maal godhaa? Clear godha amma. Babargaanfataa ture namoonni adda addaa fi jaarmanii adda addaa. Amma Oromoon bakkuma lama jirti. Bakka lamatti adda ba'uu qabdi. The haves and the have nots. Warro aangoo qabatee sirna kana fufsiisuu barbaaduu fi lakki jijjiiramni dhufuu qabaa warra jiru qofa. Amma bakka lamatti adda ba'uu jirti jechuudha. Sirna kana fufsiifnaa akkuma jirutti Oromoo ajjeesaa nyaataa itti hafuufuu nyaatuun ajjeesuus Oromoodhaa itti hafuufuu lakki Oromoon kan qabsoo kanaaf miti nagayaan baatee galuudha qabdi. Ooyiruu fi irratti dalagattee saamamuun qabdu hajeewu bakka lamatti adda ba'ee jira jechuudha. Mooraan kun of course clearly adda ba'u waliin haasa'in nama jijjiiraata. Haa ta'u garuu kana clear debating gara lamatti ba'uu qaba. Warri qabsoorra jiru jireessaan wal qabna mariilee hedduus ni boonu sun isin yaachisin. Akkasuma itichaa jirra. Isinitti beekama amma duras akkanumatti karkarsaatuma waan uumne ammas uumaa deemna jechuudha. Waa'ee gaaddisaa jettee gaaddisa Oromoo aangoorra jiru kanaatu fashalse. Maaliif yaadni gaaddisaa maal ture? Gaaddisa bakka Oromoo qofa osoo hin ta'in boota gaaddisa akka Itoophiyaatti uumne eliitiin hayyuun biyya sanii waliin mari'atee wal lolee osoo hin ta'in waliin mari'atee wal falmee furmaata haa fidu jedhu ture. Murni aangootti ol ba'e garuu olaantummaa murna tokko olaantummaa nama tokkootiin hunda cafaayinee deemna jedhanii deemnee hin taane deebi'anii dhufan. Deebi'anii dhufanii kan dhufan garuu teessee waan kadhatteef manguddoo waan itti ergatteef rabbi waan itti kadhatteef miti. Uummata gurmeessitee uummata dammeessitee harka hoggaa mijeertee jechuudha. Sani kan deemaa jiru. Ka horee nageenyaa jedhamu sun horee nageenyaa maqaa xahaaraati. Maqaan najisaa maafiyaadha jedhama. Horee nageenyaa caffee irraa kaasee federaal irraa kaasee hanga gandaatti jirti. Sun maqaa inni dhaati maqaaf dura qabatan. Maqaa xahaaraa jechuun maqaan najisaa kan jechaadhaa kun maafiyaadha jechuudha. Maafiyaan amma dhibbaa digdama jira san keessa bakka akkaatiin fayyanii jira jechuudha. Bar wanni hangammaa waan isaan godhan keessa isinii bar baay'ee xiqqoodha. Waan nama jibbisiisu waan fokkisa. Gareen kun yaada adda addaatiin ka'e humna akkamtu keessa ture warra abaaboo keessa ture qabsoo kana keessa ture achi keessa wal madeessee haaloo wal ba'uudhaaf mootummaa galee jira. Warri haala kanas ture. Biyya keessas qaaccee kan itti makamee jira. Warri immoo wayyaanee jalatti nama ajjeesuu barate. Kanaatu wal gahee amma fakkeenya warra gurguddaa fudhatte araarsaa jechuun araarsaa mardaa jechuun nama mujrima gara jabeessa. Gaafa wayyaanee nama fixe yoo yaadattan gabaasee dura nama kana. Guyyaa ximqataa ijoolleen afaan sirbaatiin mootummaa arrabsinaan ijoollee amma 14-15 shukutii danda'e ajjeese. Ji'a tokko booda makiinaan ijoollee isaa irra deemee jala ajjeese. Nama rabbiinuu barsiisuu dadhabee jechuudha. Mucaan amma booda isin hime gurbaan nama burraaruu irra jiru baay'isaa jedhamu sun nama zaban wayyaanee nama fixe nama inni jedhee amma immoo burraayyuutti kan inni lakkaa'e nama 57 irraan ga'e kan inni gafarsatti nama gate. Isaas rabbiin ijoolleedhaan miidhaa hedduu irraa ga'e irraan baratiin jechuudha. So warri wayyaanee keessa muuxannoo kan qabu jira. Hammoo akka Abbabaa Garasuu fi Haayiluu Gonfaatii fi ijoollee hedduu tokko galamsu jiru tokko Bilisaa Booyidoon maal jedhan tokko ijoollee abaaboo keessa turte kanaa jira. Ka abaaboo keessatti hijaa maaliif abaaboo keessatti namni ol miidhuu ture beekta. Dhugallee qabne tokko tokko. Garuu abaaboo keessatti namni tokko si miidheef deebitee hijaa san uummata irratti ba'uu qabdu. Warra akkanaa kanaan wal ga'ee warra dhiiga namaa barate kanaan wal ba'ee uummata shishin godhaa ture. 2019 irraa kaasee wanni kun 2018 irra eegalee ka dhaabate 2019 irraa hanga 2020tti sirna tiisuu irratti sirna kana tursiifneeti abaaboo yoo dhufte nufitti dhabamsiisuu qabna. Qabsoo Oromoo yoo dhufte kanaan irratti dalaguu turan irra caalatti seekuriitiidha dalaguu turan caasaa mootummaa keessa ijaaramee beeku. Fakkeenyaaf ajjechawwan godhamu kana hunda poolisii ajajjan poolisii itti fayyadamanii poolisiin wardiyyaa isaanii isaati isaanii dhaqee ajajaa jechuudha. Akka odeeffannoo hin taane poolisii kanneen nama ajjechisaa turan. Kun adiidamee nama booda eegalolli Tigraay qabbanaa'ee xiqqoo haara galfatan booda warra Tigrootaan lolan san maallaqa mi'eeffatan. Abbootii qabeenyaa jeneraalota Tigraay kana ukkaamsaniituma kadheessees kubbaaniyyaa irraa saaman. Tokko bar kubbaaniyyaa saame mucaan gabaabaan tokko kubbaaniyyaa guutuu fudhate.
Akkaawuntii amma maallaqa san barataniiti wal ga'uu diide maallaqni Tigree irraa hatan. Oromoo gaggaragalfatan boo. Oromoo gaggaragalaniiti dura uummata Wallaggaa waan isaan bar uummanni Wallaggaa kuni Oromummaa lagachuu dhabuu isaatiif galateeffachuu qabna. Waan isaan godhamu. Ani hin beekne hangana ani beekta amma dhiifama gaafachuu barbaada uummata Wallaggaa. I didn't know how bad it was. Loqoda laalanii Matawaqaan immoo Wallagga taanaan waan biraati. Matawaqaa laalanii loqodni bakka biraa taanaan Wallagga taanaan amboon dabartu amboo dabarraan qeeraa sii ta'a jechuudha burraayyuutti. San booda naggaadee kana wal ga'uuti san booda shawaa keessaa gindabarat kana nyaatan dur. Bal'ifatan shawaa kan waliin gahan. Diriirfatanii amma albuuda Beenshaangulii Gujii maal kana keessa jiran jechuudha. So maafiyaan sun amma yoo si jeeftees biyyaa jecha mootummaa jecha 2019 hanga 2020 mootummaadhaa jecha aangoo jecha si jeeftu turte amma aangoo miti. Amma tiyyaan na baasii maallaqa siisaa muudhaaf si jeefti jechuudha. Amma immoo dura shawaa lixaarra ta'ee galtu malee amma godina hundarratti caasaa diriirfattee jirti. Ijoolleen wajjin qabsooyite dhibeetanii wanni waraabessi foon namaa gaafa mi'eeffate harreen nyaatu. Kana dhageessanisa? Waraabessi foon namaa mi'eeffannaan foon harreen nyaatu. Ijoolleen amma nu wajjin qabsoo keessa ijoolleen takka jara kana wajjin maallaqa saamuu achirraa nama ajjeesuu kanatti waan mi'eeffatteef bar ijoollee sabboontotu turte hedduu amma kana keessa seenee jiru. Cinaa gorsuu jirra, cinaa adabu jirra bifa adda addaatiin jechuudha. So bifa kanaan kan deemaa jiru. Dhimma Wallaggaa kana namni keenya waddaa. Nam ormatti quba qabu dura maaltu godhame ka jiru? Wallagga keessa Amaarri ka dur jijjiiru jira. Ka gaafa dargii san immoo sababa hongeetiin Wallagga kun dachiinsaa gabbataa waan ta'eef yeroo lama namni qubsiifame. Tokko gaafa hongeen 70 keessa ture san Walloo irraa bakka adda addaatirraa Amaarri naannoo Amaaraa kana keessa namni dhufee qubsiifame. Lammaffaa immoo zamana Junaaydiin pirezidentii ta'e Harargee irraa namni qubsiifame. Amaara kana maal godhan gaafa lolli wayyaanee ka'uu deemu itti erganii fakkataan kun faan laal mana dhugaa namaa walii dhoysuu wakkachuun hin barbaachisu waan isaan Amaara godhan. Lafarraa duuwwan nama. Waa lamaaf godhan tokko marroo ittiin abaaruudhaaf. Lama Amaara kana dallansiisaniit maal jeniin hidhadhu dhoysatti ifatti warri mootummaa dhaqanii hidhadhaa ofirraa dhoorgaa shanee jeniin. Dhiirtii Amaara dubartootaaf ijoollee naannoo Amaaraatti baqachiifattee deebitee mootummaan godhee hidhachiisee lola seenan. San booda hoggaa lolli Tigraay dhumee Bilisiginnaa fi mooraan siyaasaa Amaaraa walitti gib jettu. Amaaruma hidhachiisan kana Oromoo dhahee jedhanii akka Oromoon mootummaa deeggartuuf. Amma miskiinonni tokko kaleefaa maal jedhan amma makalaakaa humna guddaa jiru. Makalaakayaan hunduma dhukaasa callisee ijoolleen irratti meeshaa gurguddaa dishqaan ganaa fudhatamaa hidhachiisu jiran. Yaanni isaa maali? Kana jala mul'isanitti hima. Naannoo sanitti akka Walqaayiitiif Agadee kana godhanii Oromoo fi Amaarri waluma ciraa akka deemuu barbaadan. Gaafii amma galchan ati jettu. Gaafii galchuu har'a rakkoo irraan qabu. Gaafii nagaan galchinaan. Annama nagaan gaafii kaasu. Jawaar kun morma kanaa ol kiyyaa yoo jee hanga muradheetiin fudhatan jennetti rakkoon hin jiru. Garuu gaafii kaasuu miti amma kan jiru. Gaafiin sunis kaka'u dura qawwee hidhachiisaniit uummata nagaa wajjii adda baasaniit gaafiin dura akka dhuftu godhaa jiranii jechuudha. Fakkadaaf as ka hidhachiise bar fakkadaan faan harka kannan jamee amma deebi'ee guduruu wajjin isin maxxansaa tureemi guduruu wajjin Amaara dha'u jira achi Amaara dha'u jira akka waan gaarii haasa'anii bar eenyutu Amaara nu dhayaa jeen shiftaan jiraannaan mootummaadha. Raayyaa ittisa biyyaa jira poolisii jira. Inumaa waan bakka waan sabaa qabdu kaseenuu qabu humna federaalaati. That's the way federalism is designed. Kuni shira guddaa irratti deemamaa jira. Ati ta'uu ni dhaaf deemta. Ati giddaa ayyaana asa koof diimaa irratti gaafii akkasii kaasisuu barbaadu bar. Hanga wanni itti hanga ganda maamee faana afaatti hanga machaaraa gubbaatitti godhuu barbaadan. Kun ummata walitti bu'iinsa yeroo dheeraa goosisuu barbaadan kan jiru faannoo deeggarsa kan jennu. Ani nama qawwee wal ajjeesu akka dhaabbatu nam qawween akka siyaasa teenya keessaa baatuun barbaada.
Garuu faannoo fi oolaan they are facts of our political life at this point. Jara faannoo kana asiin ka gahe mootummaadha. Yaadatti ni gaafan baardaar dhaqee dubbise. Marii bal'aan dargoota wajjin godhe, hoogganoo isaanii wajjin godhe. Deebi'ee gabaasaan dhiyeesse. Naashinaalizimiin Amaaraa dhalachuu jira. Naashinaalizimiin kuni Oromoodhaan waliin bu'a. Kun biyya diiga saba lamaaniif hin ta'u. Ammumarraa maaneej godhamuu qaba. Obboleen cufaa wajjin taanee Oromaadhaan waan sangadaa turreemi. Mariin Oromoo fi Amaaraa qabsoorra godhame sun guddatee rakkoolee seenaatii fi rakkoolee daangaa maal wal qabatan furuu qaba inni. Ni dhaabsisan boo. San qofaa miti. Gaafa jijjiiramni dhufu jeneraalota mootummaa sarara fincilan federaalaa ramadaan jeen. Asaaminoo Saggeefaa, Tafarraa Maammoo, Jeneraal Kamaal Galchuu, Jeneraal Haayiluu, Abbabee. Jeneraal federaala godhaa maaliifi saba san keessatti qabsoo sabaa godhan irratti walitti bu'iinsa uumatanii jiran. Maal godhan? Jeneraal Kamaalii fi Abbabaa fi hunda Oromiyaarra ramadan. Diizaaster wanni sun fidanii beeyna. Amaarra eenyu ramadan? Asaaminoo ramadan. Ana asaaminoo mana kiyya yaameetiin hin dhaqin federaala sii wayyaa. Jara keenya Oromoo sillee akkasiin jeen. Abii kallattiidhaan itti bakka warqanaaf lammaan jiranitti. No, gaafsan ati siyaasan beeytu. Asaaminoo waggaa waraana kana leenjisu 1.8 billion. Takka takkaan beekan turan. Hoggaa hogganoonni Amaaraa san wal fixuu deeman takka takkaan qaban turan. Siyaasaa shiraat deemna. Ijoolleen sun dahinnati keessaa waan dhufteef waan hundi waan dahinnatiidhaan hojjetamu itti fakkaata. Sambooda kootu dubbii Tigraay lolatti waan dhaquun qabne lola geessan. Guusa hoggaa barbaadan Amaara danfisan boo. Danfisan sabboonummaa Oromoo Amaaraa biqiluu jiru kana banziila irra facaasan. Ni yaadattanii waan TV fi faanaan yeroo sana haasayaa turan waa'ee Oromoodha. Oromoon guutuun keessatti Wallagga Shaanee. Tigreen guutuutti juuntaa. Sirna federaalizimii diinee sabboonummaa dhabama goonee sirna mallakitti isin deebifne janiin. Reactionary nationalism samii dhaqee jechuudha. Gaafa kaan hoggaa Ameerikaan gamaa gamaan dubbiin dhuftee micciiramanii Tigraay wajji araara seenan. Warra kalee akkasitti danfisan. Aguma qabbanaa'ullee dheeyne. Fireechallee ittiin garsiifne hoggaa kurbaadhaan. Taphni akkasiin jiru.